dubbadhaa mee ayya maal jette? Amma wayita wala isin amma dhuftanii keessan. Akka ani dhufeen waasii muka ho'i baadhee dhufe. Wayita muka baadhee dhufe sun muka lafan kaa'een fiidee na dhungatte abbaa manni lama. Manni kenna musliimaa dhufe. Buna nurraa dhuganii akkana naa jedhanii akkanatti nu waraabanii akkana jedhanii barre na gammachiisanii birrii 250 manaa kennan jette. Wallahi baay'ee gammanne sadiitu. Amma moo mata mutu baluu ana matu ayi maa mutu waan dubbadhu wallahi. Baay'ee seenatti dhagame wallahi wanta wallahi gammachuu keessan. Gammachuu keessan yaada miira keessan ibsadhaame. Ummata Oromootu jira isinin buqqaatanii qabeenya irraa lafatee sanirraa buqqaatanii ayi ati warra dodolaati isin shaffilaa inni raayituudha horruu qabdanirraa mee rakkoo Somaalee keessatti isin mudateerraa waan nyaatanii dhabdaniimi. Watakka amma asitti rakkoo kan asitti duraanii dalagan osoo dalagataa jirru dalagaa irraa nu kaasanii. Suuqii qabnaa mana qabnaa waan mara qabna. San mara dhabnee suuree ta'an suuree takkaan baay'ee jarri biriyaa takka takkaan baate asitti ummata islaamaa tokko keessan